السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير صباح الخير. صبر زينة أكبر بريدة أكم بولتن أكم بولتن كان نغان سنبولش نغان سن أولش كان نغان سن أولش نغان سن هابولش بيانو داو التاريخ أوديفنو وقتاوا أوديفنو ججبا أوديفنو غمچيسا أوديفنو أكاسو مناموتا غريب غمچيسا غريب أفناسيسا breaking news kana kaffaltee laaluu qabda ture har'a. Oduu akkaan jajjaba addunyaa qabadhee isinii dhiyaadhee jirra. Jalqaba irratti breaking news irra qabannee isinii dhiyaanne oduu akkaan ho'aadha. Akkuma beekamu kaa gidduu kanaa waraana addunyaa geggeeffamaa jiru, waraana Ameerikaa, waraana Israa'elii fi waraana Iraan jidduutti waan deemaa jiru jala buunee guyyarraa informeeshinii isin biraan gahaa jirra jechuudha. Isa kanaan wal qabatee ilma abbaa caaluu, ilma abbaa dhaalu, ka abbaa yoo du'e bakka abbaa bu'ee waan san itti fufsiisu. Oromootu akkana jedha bara. Oromoon kuni addunyaa kanaaf dimokiraasii hoogganaa dimokiraasii ta'uu qabna ture beeka. Ummata waa maraa jechaan lafa kaa'e. Ilma abbaa caalu, ilma abbaa dhaalu. Sabbar zeena. Guyyaa har'aa irraa kaasee namoonni gaddaa turtan, namoonni aaraa turtan, hoogganaan Iraan ajjeefame. Jettanii warri isin dhagahamaa ture, hoogganaan Iraan hin duune tashahidee ta'e jedhamee waamama. Amma odeeffannoon qabannee isin dhiyaanne akkuma beekamu kaa Iraan pirezidaantiin isaanii duraanii akka ajjeefame guyyaa saglaffaa caalanii jiran. Akkasii as hoogganaa haaraa hin filanne. Amma ammoo kaleessa gabaasa keenya keessatti hoogganaa haaraa Iraanii qabannee isinii dhiyaannaa isiniin jennee turre. Akkuma isinii waadaa seennetti dubbii soba hin qabne qulqulluu kan akka aanan harma haadhaa keessaa bahu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Ogguu kana isinitti himna immoo kafaltii tokko maleedha. Odeeffannoo waqtaawaa argachuudhaaf maatii keenya ta'uu qofa si gaafata. Iddoo jirtu teessee, baadiyyaa teessee, magaalaa teessee, firaasha irra ciistee odeeffannoo waqtaawaa argatta jechuudha. Maal si cinqe? Akbaara addunyaati jechuudha. Akbaara addunyaati jechuudha. Jalqaba irratti Iraan pirezidaantii haaraa biyya Iraan itti fufsiistu filattee jirti. Pirezidaantichi ilma hoogganaa duraanii Ayatollah Ali Khamenei nama jedhamu ilma isaanii Muktab Khamenei nama jedhamu nama isin footoo irratti argatan kana hoogganaa Iraan haaraa godhuudhaan muudamee jira. Waytii ilmi abbaa bakka bu'ee aangoo biyyattii fudhatu abbaan du'ee hin jedhamu. Ilma abbaa dhaalu, ilma abbaa caalu rabbi isaa haa godhuu jedhama jechuudha. Kanaafuu abbaa du'eef rahmata rabbi haa godhuuf, jannata rabbi haa gammachiisu jecha. Ilma isaanii ammoo kan abbaa caalu, kan abbaa dhaalu, kan biyya ijaaru, kan biyya itti fufsiisu akka ta'u ammoo eebbisuun irraa hin fatinaa jechuudha. Walumaa galatti Ali Khamenei jechuun gurbaan hoogganaa duraanii Maktab Khameneiin umriin isaa meeqa? Bara kam keessa dhalate? Maktab Khameneiin kan dhalate bara 1957 akka lakkoofsa faranjiititti. Kan gara waraanaatti dabalamee hojii waraanaa geggeessuu jalqabe bara 1987 hojiilee garaagaraa irra bobba'ee hanga ammaatitti hojjechaa ture. Har'a umrii isaa waggaa 57tti hoogganaa biyya Iraan ta'uudhaan manni maree bakka bu'oota biyyattii sagalee guutuudhaan muudee jira. Uummanni gammachuu kanaan gabbee kararratti gammachuu isaa ibsachaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo. Kanarratti odeeffannoon biraa isinii daballu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma beekamu kaa filannoo Iraan keessaa qooda fudhachuu qabna. Hooggansi hin muunne umurii dheeraan qabu achis taa'uu hin danda'u. Nuun mari'atamu malee hooggansi muudamuu hin qabu jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp falmaa ture. Iraan garuu nama keenya nutu muudata. Hooggansa keenya nutu muudata. Biyya keenyaaf nutu filata. Ameerikaan Iraan bulchuu hin dandeessu. Hooggana Iraaniifis filuu hin dandeessu jechuudhaan murtee kana waan murteessan fakkaata. Kanarratti miidiyaaleen akka New York, kan akka Bloomberg, miidiyaaleen addunyaa gurguddaan kan akkasii ni enne Doonaald Tiraampiif gaafiin dhiyaate. Hoogganaa haaraa Iraaniif muudame irratti ilaalchi keessan maali? Pirezidaantii Ameerikaa jechuudhaan gaafiin dhiyaateef. Kanarratti pirezidaantichi gammachuu takkaayyuu hin qabu. Hin gammanne jechuudhaan deebii deebise. Dhugaadha. Gammachuun akkamitti ta'a? Pirezidaantiin Ameerikaa jalqabumarraayyuu hooggansa kan ofii muuduu waan barbaadaniif gaafa waan isaan barbaadan hin taane gammachuun akka hin jirre nama kamiifuu ifaa jechuudha. Walumaa galatti hoogganaan haaraan Iraan muudatte ilma Ali Khamenei Maktab Khamenei ta'uu isin beeksisuu barbaannaa. Hoogganaan Iraan kana
pirezidaantiin Ameerikaallee kana ammaaf Iraaniin nama kanatu bulchaa hanga gaafa isaas aarsaan kafalee lubbuu isaatiin dabrutti Iraaniin isatu itti fufee bulchaa jechuudha. Walumaa galatti waraanni addunyaa hokkame bule kan jedhuuf waraanni akkuma itti fufee jira. Misaayiloonni akkuma itti fufanii jiranii walitti dhukaasuun akkuma itti fufee jira. Qaala'insi jireenyaallee akkasuma itti fufaa jira jechuu barbaanneeti. Odeeffannoon kun bakka hunda gahuu qaba waan ta'eef piliis namoonni gama tiktookiitiin jirtanis gama yuutuubiitiin jirtanis kallattii feesbuukaatiin jirtanis maatii ta'a of qofaa miti hiriyoota keessaniin biraallee akka geettan kabajaan isin gaafanna. Odeeffannoo ganama kanaan odeeffannoo akkaan ajaa'ibaati. Guyyaa gaarii naa qabaadhaa. Nagaatti addunyaadhaaf nagaa ta'u.